come to the second part on atheism. And I do agree that atheism is spreading. And I remember Mee amma gara kutaa lammaffaa namoota waaqayyotti hin amanne ilaalchisee haa ceenu. Namoonni waaqayyotti hin amanne dabalaa akka jiru irratti walii gala. Bara 2015 naannoo kibbaa daawwachuu koo nan yaadadha. Keessattuu yeroo badhaasa King Faisal fudhadhe yeroo sanatti imaamni barumsaa akkaan kan na afeere. Mata duree tokko filadhee irratti akkaan dubbadhu na gaafatan. Mata dureen sunis Rabbiin ni jira kan jedhudha. Yuunivarsiitiin Al-Azhar bakka imaamni kun itti tajaajiludha. Yuunivarsiitiiwwan Islaamaa addunyaa kanarra jiran keessaa isa tokkodha. Ilmi koo illee achitti akka baratu ergee ture. Yuunivarsiitiin Madiinaa caalaa akka caalu bal'inaan ilaalama. Waa'ee sana falmi keessa hin seenu. Ta'us haala kamiinuu yoo ta'e achitti isa ergee mata duree Waaqayyoon jira jedhu irratti akka haasa'u. Yeroo sanatti ture guutummaa addunyaa Arabaa keessatti kitaabonni waa'ee warra Rabbiin hin amanne Rabbiin hin jiru jedhu hiikaman naanna'u akka jalqaban hubadhe. Where I feel the situation of Tawhid, and then I come to know in the Arab world there are books on atheism which are translated and sold more than the English world. Atheism is spreading. Kitaabonni warra waaqayyotti hin amanne afaan Ingilizii caalaa gurgurama. Addunyaa guututti musliimoota biratti illee kitaabonni rabbitti hin amanne warra rabbitti hin amanne babal'achaa jira. Kanaafuu kana hojii irra oolchuu kan dandeessu akkamitti? Mala raajiidha. Malli hedduudha. Akkamitti amantii warra waaqayyotti hin amanne waliin wallaansoo qaba. Mee isin jedhaa malli tokko lammiileen dhihaa yeroo baay'ee itti fayyadaman yoo ta'u ani garuu akka beeksisatti illee itti fayyadamee hin beeku. Akka ani beekutti barumsa kanallee baradheera garuu itti fayyadamee hin beeku. Dhimma kana yeroo jalqabaatiif sababa gaarii qabadheen dubbadha. Carraan jiru falmiin sun falmii jalqabaa ta'uu isaati. Falaasama keessatti waggoota dhibbaan lakkaa'aman dura bara paaleetik guutummaatti lafa qabatee jalqabee seenaatti naaf dhiyaate. Sana booda Al-Ghazaalii keessa jaarraa 11ffaa. Bali bin Sina, then Al-Ghazali in the 11th century, then we have booda namoota akka Toomaas jaarraa 13ffaa keessa qabna. Galata Gafree Lipnaanii har'a falmii tasaa irratti wanti beeknu uumamni barbaachisaan jiraachuu qaba. Kana nan beeka waan tokkoof itti fayyadamee hin beeku. Falmii koo keessatti kan isin beekuu qabdan garuu yeroo yeroon waa'ee isaa nan dubbadha. Dura lakkoofsa raajitti nan amana. Waa'ee sana maaliif akkaan hin dubbanne booda nan ibsa. Akkasumas waa'ee tartiiba daangaa hin qabne kan biyyoonni dhihaa tokko tokko itti fayyadamanii osoon gama biraa ta'ee osoon ta'uu qaba osoon morme nan ajjeefama waan ta'eef hin fayyadamu. Falmiin baay'ee salphaadha. Yoo waa'ee uumama barbaachisaa ta'e tokko ragaa hojjechuuf deemte falmiin tasa uumamni barbaachisaan jiraachuuf haalli jiru fakkeenyaaf qaruuraa kana namni tokko hojjete namni kalaqe eenyutu kalaqe jechuu yoo ta'e daangaan jiraachuu hin danda'u. Daangaan jiraachuu qaba barbaachisaadha. Sana irratti loojikiidhaan waliigallee kun hundi kan jedhe Gazaalii yoo ta'u kana malee wanti hundinuu meetaafiziksii fi falaasama malee diyaagaameetikii miti. Kanaafuu sana beekuu qabna jedha. Garuu akka kaardii Tiraampitti hin fayyadamu. Irratti dammaquu qabna, qophaa'uu qabna. Kanaaf sababiin isaas yoo walii hin galle tolee wanti barbaachisaan jira. Jiraachuun barbaachisaa ta'e kan shayxaanaan ta'uu danda'a. Maal gochuuf deemta? Eegaa falmiin koo jiraachuu waaqayyoo mirkaneessuuf malee jiraachuu barbaachisummaa mirkaneessuuf miti. Mormituun barbaachisummaa shayxaanaa yoo jedhe sun kaayyoo badaadha. Yookiin immoo eeyyee jiraachuun barbaachisaa tokko osoo hin taane jiraachuun barbaachisaa 10 jira yoo jedhe ergaan sun waaqoliin 10 jiru irratti waliigaluu qabda jechuudha. Maal gochuuf deema? Kanaafuu akka leenjisaa ispoortii tokkotti tilmaama fayyadama. Karaan hundarra gaariin akka hordofu natti himamee karaan quraanaadha. Karaa quraanaati. Tartiiba daangaa hin qabneef falmii tasa beekumsa qabaachuu qabda. Ati qabaachuu qabda. Akka dabalataatti fayyadamuu ni danda'ama malee akka falmii jalqabaatti hin ta'u. Kanaafis har'a warri waaqayyotti hin amanne baay'ee jiru. Kun karaa jalqabaa ta'een hin mirkanaa'u. Waa'ee falmii falaasama meetaafiziksii malee kan jabaa miti.
karaan jabaa ta'ee sana mirkaneessuu dandeenyu kana qofa. Haasoo sana yeroo Jamaal Imaamitti harka kennu argadhe irra deebi'ee afaan Kooreetti hiikamee sa'aatii 3 oliif ture. Does God exist? Tokkoffaa nama Waaqayyotti hin amanne baga gammaddeen jedhaan. Tarii namoonni tokko tokko Zaakir maaliif akkas jette jechuu dandeessu. I will congratulate the atheist. People wonder why Zakir congratulated an atheist. The reason I congratulate atheists is Maaliif warri Waaqni hin jiru jedhu baay'atan? Sababiin isaa falmii isaanii hedduu yaada falmisiisaa irratti hundaa'an garuu ragaa cimaa miti. Ani jalqaba isaa nan galateeffadha. Baga gammaddeen jedhaan nama akkasiitiin namoonni na dinqisiifatu, na ajaa'iban. Akkamitti Dr. Zaakir nama rabbiin hin jiru jedhuun baga gammadde jedhaniin ja'anii garuu ani isaan galateeffadha. Sababiin isaa rabbiin ani gabbaraa jiru rabbii sirriitii miti jedhee inni yaadaa jira. Namoonni hedduun amantii isaanii maatii irraa fudhatan, maatii irraa dhaalan, ofii hin yaadan garuu inni ofiin yaadee murteesse Waaqni hin jiru jedhee. Kun immoo isa amansiisuuf hojii koo walakkaa naa xumureera, naa salphiseera. Sababiin isaa inni kutaa shahaadaa kan jalqabaa lallaa dhugumatti dubbateera. Kan naa irraa hafe laa illallah rabbii tokkicha malee jechuudha. Isa hubachiisuu qofa. Namoonni tokko tokko akkana jedhan, akkana jaanii si gaafatan, gaafii akkanaa si gaafatan, kana eenyutu uume, Waaqaatu uume, sana eenyutu uume, Waaqaatu uume, garuu inni deebisee si gaafata, Waaqa hoo eenyutu uume? Ati achitti rakkatta. Kanaaf mala kana hin fayyadamin, ofuma keessuma rakkisuu danda'a. Mala sirrii kana fayyadami. Ani gaafii salphaa gaafadha. Nama akkasii yoo meeshaan haaraan tokko si dura dhufe kan namni addunyaa irratti hin beekne eenyutu jalqaba akka inni hojjetu ibsa. Deebiin isaa ifaadha. Isa uume, isa tolche, isa kalaqe. Kana malli ani walii galuun addunyaan kun akkamitti uumamte? Anis nama sana nan gaafadha. Mee addunyaan kun akkamitti uumame? let's told somebody else. None. Ask him, how did our universe come into existence? He will tell you there was a primary nebula. Innis akkasiin jedha. Niibulaa jalqabaatu ture. Itti aansee addaan bahuun sadarkaa itti aanuutu dhufe. Big Bang keessaa gaalaksiiwwan aduu fi ji'aa fi lafaa uumame. Amma isa gaafadhu kana yoom beekte? Innis ni jedha bara 1973tti yeroo saayinsistoonni badhaasa noobeelii fudhatan jechi Big Bang jedhu itti fayyadameedha siin jedha. 1973 jechuun kanaafuu waggoota 50 ol dura. Eeyyee sana booda ati akkana jedhiin Quraanni koo waggaa 1400 dura kan ibse ni beektaa? Suuraa Al-Anbiyaa chapter 21 verse number 30. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا فافتقناهما. samii fi lafti tokko turanii booda addaan bahan jedha. Innis ni jedha lakki nuti kana yeroo dhiyoo qofa beekne garuu Quraanni dursee ibse. Eenyutu kana beekuu danda'a ture? Inni ni yaada tarii akka tasaa ta'uu danda'a. Ati jedhiin eeyyee tarii amma itti fufi. Bocni lafaa maali? Innis ni jedha geengoodha. Ati gaafadhu akkamitti beekte? Innis ni yaadata namoonni bara dheeraa booda yeroo lafa naannaan beekuu jalqaban waggaa 100 dura. Ati immoo jedhiin Quraanni dursee ibse. والأرض بعد ذلك دحاها. Bocni lafaa akka hanqaaquu osrii fakkaatu ibse. Geengoo guutuu miti garuu diriirfamaadha. Amma isa gaafadhu ifti ji'aa maali? Ofii isaa irraa moo eessarraa calaqqisa? Inni siin jedha ofii isaarraa calaqqisa. Ati gaafadhu kana yoom beekte? Innis ni jedha yeroo dhihoo saayinsiin yeroo ammayyaa'u nutti agarsiise. Ati immoo jedhiin Quraanni dursee ibse. Waggaa 1400 dura aduun akka ibsaa ofii qabutti, ji'a ammoo akka ifaa calaqqisutti. Amma itti fufii gaafadhu pilaaneetonni ni naanna'u. Aduun hoo? Innis durii namoonni hedduun ni yaadan aduun hin naanna'u jedhanii garuu har'a saayinsiin ni jedha aduun illee ni naannawa. Ati immoo jedhiin Quraanni dursee ibse jedhiin
aduun jiinni halkanii fi guyyaan hundi karaa isaanii keessa ni socho'u. Jechi asitti yasbahuun jedhu sochii itti fufiinsa qabu agarsiisa. Kanaaf wanti saayinsiin yeroo dhiyoo argate quraanni dursee ibse eenyuutu kana hunda waggaa 1400 dura beekuu danda'a ture. Deebiin salphaadha. Uumaadha. Uumaa kana nuti musliimoonni rabbi jennaan tole itti fufaa. Akkuma ati jettetti hin irrisu, hin gabaabsu, hin jijjiiru, sirreessuu qofa. Itti fufiinsa sirreeffama hin hirrisne. Itti fufiinsa sirreeffama hin hirrisne. Akkuma reefu kaasee ture asitti boqonnaan dheeraan ni jiraata. Deebii hin eegin itti fufuu qofa. Quraanni kitaaba foormulaa saayinsii miti. Kanaa mannaa kitaaba mallattooleeti. Mallattooleen ayataa isaa keessa ni jiran. Quraana keessatti keeyyatoonni humjaa oliitu jiru. Isaan keessaa 1000 ol waa'ee mallattoo akkasii dubbatu. Isaan keessaa 3-4 fakkeenya kanaan dura isiniif kenneera. Barumsa koo quraanaa fi saayinsii ammayyaa irratti kennee dhageeffachuu dandeessu. Kan bara darbee konfiraansii Paarlis irratti kennee waa'ee mallattoolee akkasii hedduu dhagahuu dandeessu. Kanaan dura kaaseen ture. Waa'ee kanaa bal'inaan dubbachuu nan danda'a ture. Suuraan tokko bal'ina uumamaa ibsa. Kan biraa ammoo fiiziksii atoomii irratti mari'ata. Addatti zarraa atoomiin paartikilii xiqqaa hin qoodamne akka hin taane dhugaa hangi yeroo dhiyootti hin hubanne. Fakkeenya biraatiin lubbu qabeeyyiin hundi bishaanirraa akka uumame ibsa. Kun baayoloojii ilaalata. Kun boqonnaa 20 takka lakkoofsa 30 irratti mul'ata. Lubbu qabeessa hundumaa bishaanirraa uumne. Namoonni yeroo sana yaadan hay akkasii hin amanne ture jechuun bineensi hundi bishaanirraa uumame jedhanii yaadu turan. Akkasumas ilmi namaa hundi bishaanirraa akka uumame ni ibsa. Kana malees bineensonni hawaasa gurmaa'e keessaa akka jiraatan ibsa. Suuraa Al-Na'iim akkasumas dammi dhala namaatiif faayidaa fayyinaa akka qabu ibsa. Addatti walitti dhufeenya suuraa Al-Nahil keessatti argamu hanga ayata 68-69tti dammaa fi faayidaa isaa irratti ibsa. Damma keessa wanti fayyisuu danda'u akka jiru mirkanaa'eera. Eenyuutu kana waggaa dheeraa dura beekuu danda'a ture? Akka waliigalaatti dammi amaloota fayyinaa akka qabu beekamaadha. Garuu ibsi quraanaa waa'ee bineensota baayoloojii isaanii fi hojii isaanii bal'inaan ibsa. Kanaafuu itti fufnee sarara gaafii kana itti haa fufnu. Eenyutu bal'ina akkasii kennuu danda'a? Deebiin kan namoonni waaqayyotti illee hin amannee illee dirqama itti deebi'an uumaadha. Kan uume, kan kalaqe, kan tolche uumaadha. Uumaa kana nuti musliimoonni rabbi jenna. Kanaaf gaafiin saayinsii cimaa fayyadamuudhaan jiraachuu waaqayyoo haala loojikiidhaan agarsiifna. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u mala adda addaatu jira. Amma nama waaqayyotti hin amanne hin jiru jedhee amanu tokko gaafadhaa. Ati waaqayyoo hin jiru jetta. Garuu hiikni ati waaqayyoof kennite maali? Kun qabxii loojikiidha. Yoo ati waaqayyoo akka hin jirre mirkaneessite jalqaba hiika waaqayyoo beekuu qabda. Fakkeenyaaf yoo ani jedhe kun qalamaa miti maal akka ta'e beekuu dhiisuu danda'a. Garuu hiika qalamaa beekuu qaba. Yoo hin beekne yoo qalamaa maal akka ta'e ibsuu hin dandeenye kana booda wanti tokko qalamaa miti jechuun loojikiidhaan mirkaneessuu hin danda'amu. Hin danda'us. Kanaaf ati yoo jette waaqayyo hin jiru hiika waaqayyoo sirritti naaf ibsuu qabda. Waaqayyoo ati mormitu kun maali? Akkasitti yeroo namni waaqayyootti hin amanne tokko waaqayyo hin jiru jedhee dubbatu yaada waaqayyoo tokko qabaachuu isaa agarsiisa. Tarii waaqayyoo akka nama fakkaatu yookaan akka wanta hanqina qabu yaadee ta'a. Kanaaf inni jedha ani waaqayyoo akkanatti hin amanu. Kanaaf jalqaba hiika sirrii ilaaluun barbaachisaadha. Hiikni waaqayyoo maali? Yoo waan tokko haaluuf ta'e loojikii fayyadamuu murteessaadha. Namni tokko yoo jedhe wanti tokko ni jira. Wanti san jiraachuuf ragaan isaa irra jira. Ragaan mirkaneessaadha. Kun sirriidha. Wanti san jiraachuu ragaa mirkaneessaa qabaachuu qaba. Garuu yoo ati jette wanti tokko hin jiru jalqaba maal akka ta'e beekuu qabda.
kanaaf hiika waaqayyoo ilaaluun barbaachisaadha. Quraanni akkana jedhee ibsa suuraa al-Ikhlaas Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4. Qul huwallahu ahad. inni tokkicha It's Allah one and only. Allahu samad. bara baraan jiraata. Lam yalid wa lam yulad. Hin dhalu hin dhalatus Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wanti isa fakkaatu hin jiru. Kun hiika guutuu rabbiiti, Allahaati. Namni kamiyyuu hiika kana irratti yoo walii galu nuti muslima isaan jenna. Kana malees yoo haasawa koo waa'ee waaqayyoo dhageeffatte inni dhugumaan jiraachuu isaa hubatta. Jiraachuu isaa mirkaneessuuf maloonni adda addaa jiru. Haa ta'u malee karaa quraanaa malee murteessaan mirkaneessuun hin danda'amu. Quraanni ragaa isa dhumaadha. Buraalee fi falaasama biroo falmii fi mormii banaa ta'uu danda'u. Garuu musliimoonni akka koo jedhan quraana fayyadamaa. Jiraachuu rabbii murteessuuf mala quraanaa caalu hin jiru. Kitaaba biraa irratti yoo hirkattan ni kuftan. Kun mala raajiidha. Mala raajii fudhachuu yeroo mubahaa keessatti kiristaanni tokko nabiyyicha gaafate, rabbiin eenyu? Nabiyyichi deebii isaa afaan beeka, garuu akkamitti ibsu? Deebii isaa waahiidhaan dhufe yeroo suma jedhi inni rabbii tokkicha. Rabbii bara baraa hin dhaluu hin dhalatus wanti isa fakkaatu hin jiru. The absolute eternal. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And there's nothing like it.